Shamarra fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya bakkuma jirtu sin haa qaqqabu jecha. Har'aan tana wanti xiqqoo irraa dubbachuu fedha isiin sunillee maal yookaan jettan taate akkuma isin martuu argaa jirtan kana rakkoon Oromoo fi Oromiyaa irratti deemaa jirtu waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu itti qaanfannu. Maali jennaan ija Oromoo fi gurra Oromoo akka duraan waa hunda isaan irraa dhageenyu waa hunda isaaniin arlaallee arginu hunda ijallee nu jaamsanii gurrallee nu cufanii nama sagalee nu ta'ullee akkuma isinuu beektan manidhaatti darbatanii akkasuma osoo kun martu kanaan jiru osoo rakkoo kana keessa hunda keenya jiru hundi keessanuu wanti gochuu qabnu amma Oromoo humnallee qabaannee yookiin waraana addaa qabaannee waraana sanii mootummaa kana injifannu. Waraanaan immoo rakkoo Oromoo fi Oromiyaa irratti deemaa jirtu tana injifannee gara nageenyaatti jijjiiruu waan hin dandeenyeef bakka jirrutti Oromoo tokkummaan falmannee harka wal qabannee rakkoo tana keessa yoo baane bareeda. Biyya keessatti kan dararamaa jiru Oromoo, kan ajjeefamaa jiru Oromoo, du'eetu reef isaa kabajaa argataa hin jiru. Kuni hundi osoo nu tokkummaa jennee iyyinu rakkoon har'a deemtee Oromoof Oromiyaa hayyuu keenya artistii keenya jaalatamaaf kabajama irratti gahaa ture kun erga gaafa Abiyyi aangoo qabateeti waan hojjetamaa ture shira hojjetamaa ture. Shirri har'a Jawaarin kalee sababa itti barbaadanii Hacaaluu Oromoo kana maaliin hamilee isaa dhoofna, Oromoo kana maaliin humna dhoofna waan jedhurraa kaka'e shirri duraan xaxamaa ture kalee as bahee hujirra oole. Shira kana hunda Oromoon irraa quba qabaattu hoo tokkummaan falmanna osoo nu jennu wanti kun hundi nurra gahe. Har'a Jawaarin ija Oromoo gurra Oromoo qabsoo Oromoo tarsiiroo Oromoo gar isiin itti deemtu hunda ka beeku ka Oromoo miti addunyaa fi Afrikaafuu fakkeenya ta'u nama gana ga'u hidhatti darbuun qaanyii guddaa waan Oromoo hamilee cabsu waan onnee namaa keessaa madaa yoomuun fayyine ta'u osoo madaa kaanu qabnu madaa keenya irratti madaa hafe irratti sooqiddanuu irratti firfirsaa jira biyyi. Jawaar jechuun qabsaa'aa Oromooti. Falmaa haqa ilmaan Oromooti, nama dhugaa Oromootii fi haqa Oromoo falmaa jiru. Namni kun waan balleessin shira isaan irratti xaxan kan irratti xaxee hin beeku. Sababa itti barbaadanii waan Oromoo qalbii cabsaniin waan Oromoo onnee isaanii keessatti ajjeesaniin maaliin Oromoo kan onnee isaanii ajjeefna maaliin Oromoo kana haga isaanii laalla isaan kun hagama humna qaban yoo rakkoo irraan geenu hagam immoo mootummaa kana dhiibbaa irratti geessan ka jedhu irraa kan ka'e Hacaaluu lubbuu isaa baasan. Itti dabalatee Jawaarii kana hoo eessan sababa itti barbaannee man hidhaatti darbina waan duraan Amaarri Jawaarin nuu hidhaa, Jawaarin hidhamuu qabaa, Jawaar ajjeefamuu qabaa jettee iyyaa turte kalee sababa itti barbaadanii man hidhaatti darbatan jechuudha. Kuni marti Amaara osoo nu jennu warri biyya bulchaa jiru bilxiginnaa warri jedhamu kun warri bilxiginnaa kun guutuun hujii jarri isaan hojjetan shira jarri xaxaa turan Abiyyi nu jirra oolcheef. Gammachuu ililil jechaa jiran Facebook isin akkuma isin argaa jirtan hundi keessanu gammadaa jiran baga ajjeefame baga hidhame waan nu duraan itti yaadaa turre waan nu duraan jechaa turre jiran. Dhugaa Oromoo hin qal'atti malee hin cittu. Kanaaf Oromoo wanti walii goonu hin jiru. Tokkummaan keenya akkuma jirtu ta'e kabajaan keenya akkuma nuti gara laafessa Oromoon tarsiimummaa sakamuu qaba osoma jennu rakkoon deemtee ijaa fi gurra nu jaamsite biyya abbaa keenyatti irratti jiraachuu dadhaba. Gara laafessi kana booda Oromoo inuma siin ta'u. Gara laafummaan ati diinaa garaa laaftuun ta'u Oromoo ammaa. Akkuma ammaa Oromoo jiru
nama ati dhadhaa afaan keetti inni dhagaa afaan si kaa jedhan. Osoo namni Abiyyiin kun Oromoodha nu jennee bira dhaabannee har'a boru iftaan sirraa hinnaa jennee osoo Jawaar cinaa qabu osoo Jawaar immoo suutan karaa nageenyatiin mootummaa kana mo'anne osoo inni jedhee qusatu gara laafummaan isaa har'a mana hidhaatitti qiliinxoo cufatee isa bansiisee isatti mana qiliinxootitti darbame jechuudha. Kuni marri maal irraa akka ka'e gara laafummaadha. Gara laafummaan amma booda Oromiyaa fi Oromoo gubbarratti hin taa'u. Jaalalli sabaaf sablammii akkuma jirutti ta'e haga diina fi wadaaja keenya addaan baafannutti gara laafummaan uummata Oromootirra hin barbaachisu abadan. Duuta Hacaaluu Hundeessaa immoo qabsoo Oromoo hidhamuun Jawaar immoo hidhamuun hayyoota keenya qabsoo Oromoo jalqabaa fi xumura yoon ta'in gabrummaan tana caaltu. Gabrummaan tana caaltu akka Oromoof Oromiyaa irratti deebitu beeka. Duraan Minilik harka nurraa muree harma nurraa muree haawwota keenyaa fi abboota keenya dararaa ture. Garuu ka amma Oromoo afaan dubbattuu fi Oromoo biyya ofiitti irratti nagaan jiraatu inumaan jiraatu deebii amma booda. Jiraachuu miti gabbayee galuunu nyaatee dhugee jiraachuun hin ulfaata. Gabrummaa kana caaluun nutti as deemaa jira. Gabrummaa hagana hin jedhamne nutti as deemaa jira Oromoo. Jibbiinsa ilmaan Oromootii qaban ka biyyaa fi biyya alaa keessa jiranillee hundu hammeenya guddaa keessa nu buusuuf deema. Jibbiinsi ilmaan Oromootirratti deemaa jiru osoo nu boru jennu doonu har'a jennee ofirraa har'arraa boru sirraa hinnaa iftaan sirraa hinnaa jennee osoo nu eeynu jibbiinsi hagana ga'e nurra ga'aa jira Oromoo. Ajjeechaan hammeenya ilma namaa gara nyaatti kan qabne ilmaan Oromootirratti deemaa jira. Hacaaluu Hundeessaa yoo sagalee ummata Oromoo ta'e malee yoo haqa Oromoo falme malee diinatti takkaa harka laateen beeku. Takkaa waa'ee diinaa yoo dubbate malee dhugaa Oromoo tana yoo falme malee takkaa diinni kiyya kana jedhee harka itti ol kaasee harka isaatti nama tokko miidheen beeku Hacaaluu Hundeessaa. Jawaar taatu akkas isin martuu hin beekta waa'ee seenaa Jawaaran irraa dubbachuu fi waa'ee isaa dubbachuullee ana naqaannisa hin beekullee hin danda'ullee. Garuu hoo dhugaan nama dubbachiifte. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo kan dhiiras ta'e kan shamaras ta'e bakka jirru gara laafummaa adeemu. Diinni gara laafummaa keenya kana argee gara laafummaa keenya kana argee maal fidan waca malee maal fidan guyyaa lamaa sadii iyyanii u'uu jedhanii cal'isan malee wan isaan fidan hin jiran jedhanii akkatti nutti taphataa jiran. Nullee akkasuma ilmaan Oromoo yoo guyyaa tokko rakkoon nurra ga'e guyyaa rakkoon nurra ga'e sanin iyyina liivii itti waraabnaa sagalee waraabnee iyyina nama walitti wawwaamnee iyyina guyyaa sanirra wanti dabru takka illee hin jiru. Wanti kanaan booda nu hafe haga qabsoon Oromoo duuti ilmaan Oromoo ajjeechaan ilmaan Oromoo dararaan ilmaan Oromoo gubbarratti raawwataa jiru hayyoota keenya dararaa jiran hidhaan dararaa jiran ajjeesanii dararaa jiran nama sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamu Oromiyaa keessatti jiraachuu kan dandeenyu xumura gabrummaa ta'uu qaba kun martu. Osoo wacuun taane osoo liifima waraabanii rakkoo Oromoo tana iyyuun taane waan Hacaaluu wareegameef haqa Hacaaluu wareegameef dhugaa Oromoo ta'iyye saniif waan inni wareegameef san galmaan ga'utu nurraa eegama. Kanaaf shirri Amaarri udda gaafa waggaa 150 dura nu gabroonfatte nurratti xaxaa jirti. Har'aa tanallee ka duraan nurratti xaxaa jiranillee ka har'a nurratti xaxaa jiranillee lubbuu ilmaan Oromoo guyyarraa nyaataa deema. Guyyarraa lubbuu Oromoo ajjeesaa deema. Hayyoota keenya dararaa jiran. Maaliif jiraata biyya ofiitti irratti haqa Oromoo maa dubbata dhugaa Oromoo maa dubbata waan jedhurra lubbuun isaa dhabaa deema halkanii guyyatti. Guyyarraa guyyatti boo'insa. Kana booda boo'in ta'u. Kana booda dararaan Oromoon ta'u.
diina mana keenyarraa eegallee Oromiyaa guutuu keessa jiru barbadeessinee ofirraa baasu. Gara laafummaan nama nagayaan tuqinaa, nama nagayaa biyya keenya keessa jiraatuun tuqinaa wanni jedhamu sun hin jiru Oromoo. Barbadoofnee kaanee barbadeessinee kaanee diinee wadaaja keenya addaan baafannee kaanee Oromiyaa nagaa ijaarachuun nurraa eegama. Achi booda sabaaf sablammiin jedhanillee yoo Oromiyaan nagaa argatte yoo uummanni Oromoo bakka jiraatu waan irra jiraatu lafa ufiit irratti dhugaa Oromoo mirkaneeffate sabaaf sablammii hammannaanu hammataadha ammallee taanaan. Kanaaf waan taateef Oromoo bakka jirtanii tokkummaa keessan jabeessa. Waliigalte irratti immoo waca bichaa miti waliigalte irratti haa hundoofnu. Kanaaf bakka jirtanii rabbii keessanii harka jala qabadhaa. Jawaarii kenna rabbiin nagaa nu haa baasu. Jawaarii kenna gurra Oromooti, ija Oromooti, dhugaa Oromoof falmata, ija nu jaamsiti. Osoo akkana jennu ija nu jaamsiti. Du'aayii godhiif bakka jirtu du'aayii godhiif. Kan isinitti dhaammadha. Warroonni YouTube channel keessa subscribe gootan subscribe naa godhaa, gootan galatooma. Warroonni YouTube keessa subscribe naa godhin subscribe godhaa. Tuni wallahi aarirraa waan akkanaa dubbadhi malee anarra waa'ee Oromoof Oromiyaa seenaa Oromoof Oromiyaa beekullee baadhu waan erga social media fi dhaladhe beeku xiqqoo waan dubbachuu barbaadeef dhugaa Oromootuun hedduu nu dhukkubsitee jirti waan taateef akka rabbiin dhugaa Oromoo tana galmaan ga'u akka Oromoo tana akka rabbiin galmaan nuuf ga'u abdiin qabna. Rabbii keessan jala harka qabadhaa isiniin jedha. Galatooma.